jirtu hordoftoonni Qiddoo Yuutiib marti keessan siniin jecha egaa Qiddoo Yuutiib subscribe like godha adaraa waaqa maal taataniittu siniin jechuun jaaladha. Egaa dhugaa dubbachuudhaa fi har'a ubiyyeeni baay'ee na gaddisiisteetu jirti. Dubartoonni baay'een jechuudha osoo riibamanuu, osoo ifatamanuu, osoo beelahanuu mana koo dhala koo jedhanii kan waan baay'ee dabarsan inni jiru jechuudha. Amma ubiyyeeni mucaa firashiitii yookiin immoo obboleessa jetteetu jirti jechuudha. Egaa ani obboleessa ubiyya tokko bichaan beeka jechuudha. YouTube irratti jechuudha kan ani beeku. Garuu immoo naanis akka jedhutti waggaa formuluu obboleessi kee hin beekne eessaayyee dhufee jechaanii ture. Egaa fira ta'us danda'a. Ishiinis immoo kana duraa waan baay'ee ta'aa tureera, dadhabeera hani. Akkasumas immoo akka maatiin jireenya koo gidduu yookiin immoo gaa'ela keenya gidduu hin gallee fi shoora guddaan taphachaa ture. Sirreessinaa gali deebi'iti jechaadha kan inni ture. Ati garuu hin taane wanti hundumtiyyuu edda ga'ee edda dhumatee kinoo maatiin gidduu galeetu jira. Jireenyi kinoo akkas ta'eetu jira jettee dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha lafarra gangalattee isaanillee ofitti qabdee laphee keessallee akka galuudhaaf rukutteetu jirti jechuudha. Egaa naahini birrii sana yookiin immoo wanni sana ofirraa baase malee wanti dhaqee sabala xammaqamee hin jiru jechuudha. Kun immoo seexanni sun irraa baheetu irraan baanee obboleessi isaa daadiinii akkam akka ta'e dasii sabalatti facaasanii birrii sanallee sarraallee hiikanii sallee sabala geessanii illee fayyeetu jira. Ubiyyi akkatti inni fachaa ture argitanitti yeroo afurri sun irra jiraachaa ture. Anammaa akkamittiin akkas jedheeraayii ubiyyee dheedhaanii naayiidhaafatiin taatu jedheeraaniidhaayii tiijitu siif ta'a jedheeraaniidhaayii waan tokko wanti sun natti mul'achaa natti dhagahamaa hin turre jedhe. Egaa seexanni dhugaa dubbachuudhaa fi hamaadha dhugaan siniin jedhe. Jireenya keessanii waaqayyo sinaa eegu malee siniin jechuun jaaladha. Egaa innis viidiyoo duraarrattis akkasumallee bakka carqee walitti qabdee ta'echaa ture. Obboleessi sun bakka baay'ee tokkotti hirinnatiidha qaba gaa'ii. Dargaggeessa immoo yeroo baay'ee dargaggeettis haa ta'u dargaggeessa jechuudha. Jireenyatti hin seenne taanaanii maalummaa jireenyaa hin barre taanaanii baay'ee ulfaata jechuudha. Maaliif akkas ta'u qaqqabu wanti hundumtuyyuu alga baalga sadhaan sana jechuudha. Toora galii wanta jiraatamu isaanitti fakkaata jechuudha. Bicha baay'ee ulfaata. Innis immoo fayyine wanta ta'eef ubiyyee nagattee deemtaa bakka gaa'elli keenya akkanumaadha jechaanii ture jechuudha. Ani kana caala maalansii godhaa maalansii ta'a jechaadha kan isheen turte. Ijoolleen sunis immoo ashuu akkasumas illee naahoomoo maal jedhama re'anti naahii jechuudha. Innillee jechuudha baay'ee tokkodhaan akkamitti dhaanii gaa'elli akka diigamu barbaadda jechaanidha. Inni immoo jilbeeffatee dhufee ijaarsummaa hergee akka inni deeffatu kan inni barbaadudha jechaa jira jechuudha. Obboleessi ubiyyee suni ubiyyeen immoo waan akkasii hin barbaaddu jechuudha. Na gaddisiiste dhugaan siniin jedhe na gaddisiiste. Yeroo meeqatti deddeebi'ee kana duwwaa osoo hin taane intalli sunillee ulfooftee jirti jechuudha. Faafiin sunillee ulfooftee akka isheen jirtu sirriittidhaan beekamaa jira jechuudha. Amma viidiyoo ashuu nama jedhamu faana hojjechaa jirti. Bichaa waan baay'eedha. Innis immoo intallitti sanas fidee dhufee jira. Ani bakka kana booddeen gaa jedhee dubbateetu jira guyyaa har'aallee jechuudha. Intallillee bakka ga'uu qaba. Mubeerraallee birriin sun bahuu qaba jettee birri sanas irraa baafteetu jirti argee jira jechuudha viidiyoo sana jechuudha. Viidiyoo lammataallee argee jira dhugaa dubbachuudha. Firiyyaansaa sunillee baay'ee bu'aa akkasittidhaan jechuudha. Lafaan dhalli muluun of qaxaqqaxee yeroo akkas ta'an baay'ee ulfaata jechuudha. Viidiyoo ergitanitti yoo ta'e dhiirota lama ta'anii yeroo isaan hixaan haarsaan yeroo isaan daraa facaasaa ol facaasanii naahomee jedhanii jedhee jechuudha. Furri suni gaa'ela irratti waamaa ture jechuudha. Caakka waan ta'e keessa dhaqanii jechuudha. Een ulfaata jechuudha. Kanarraatiin kan ka'e maatiin koo gidduun galiin obboleessi koo gidduun galiin obboleettiin koo gidduun galiin
jechuudhaan dubartoonni baay'een akka isaan miidhamaa jiran jireenya biyyee irratti sirriitti naagalee isa dhugaan siniin jedha. Maaliif har'a fakkeenyaaf obboleessi kun waa'ee jireenyaan beeku, waa'ee manaan beeku, ubiyyeedhaan fuudheetii galee jechuudha. Ubiyyeen immoo mana mataa isheetii barteetti, jireenya mataa isheetii barteetti, waan hundumayyuu jechuudha. Mana haadha isheetii sana gaafa dhatte, mana abbaa isheetii sana gaafa dhatte akka mana isheetiitti hin ta'u. Giraa nama dhiba jechuudha. Isa dhugaan siniin jedha. Wanti hundumtuyyuu bitaa namatti ta'a. Haati nama dhalte fuula namatti geeddarata, abbaan nama dhalte fuula namatti geeddarata. Wanti hundumtuyyuu bakka akka yeroo duraa miti dubartiin keessattuu jechuudha. Dhattee manaa baateetti taanaan jechuudha. Miidhamtee jiraachuu, ifatamtee jiraachuu kan isheen filattu jechuudha. Egaa bichaa waaqayyo dhugaa sanaa gargaaru. Baay'ee tokko ani kan namni na ajaa'ibsiifadhu lachi keessatti illee ashuu jechuudha. Haala kamiin iyyuu ani Naahomin hin dhiisu. Naahoom nama gaariidha. Nama namaaf ta'udha. Nama gargaarudha. Waan hundumaa keessatti iyyuu gaariidha. Seexana maaltu dhufe akka lakkafee hin beeknu malee jedhee waan baay'eedhaan argitaniittu harka isaallee akkatti miidhamee gubadhe boba'e osoo jedhu jechuudha. Birri sana qabatee jechuudha. Ibidda maaltu birri sana irratti hojjetamee akka gara isaaniitti darbamu namaaf gaaffiidha. Naayinillee argitanii mannaati daadiinillee argitaniitu akkatti mar'achaa ture jechuudha. Keessattuu mucaan suni viidiyoo lama keessatti hin dammaqne jechuudha. Muubeen sun jechuudha. Dhugaa waaqayyo baay'ee nama gaddisiisa jechuudha. Egaa akka ishiin jettutti obboleetti koo qabamee jira. Birrii 400 fidii naan jedhani jettee mucittiinis immoo eenyu birrii sitti kennee isaanitti geessitti kenni jedheenaan fuula isaanii hin beeku jette. Baqaa jechuun hafuuratu ajajaa jira jechuudha wantichaa. Ishiin hin beektu garuu immoo itti dubbachaa jira jechuudha. Amma fakkeenyaaf hafuurri qulqulluun gaafa isin kadhattan akkamitti keessan gammachiisee uffee galatoo maal jennee galateeffanna mitire bakka ishiis hafuuratu akkasitti karaa kana bahe karaa kana gori jedhaan jechuudha. Yeroo darbee obboleettiin keessa jirti kootu gaafa jedheenii hafuurichi waamu sana barbaadaa akka isheen tutti argitaniitu jechuudha hafuura sana jechuudha. Eessaan jira asiin jiramuu jedhanii jechuudha gaafa duuka kaatanii caakaa keessa naahin fa'ii wajjiniin turan sana jechuudha. Gaafa naahin bilbila argitaniitu bilbila jechuudha. Ol qabatee poolisittan bilbila jennaan bilbila bilbiluu dadhabee harki muluun jechuudha hollate jechuudha gaaficha jechuudha. Hanga kanaatti jechuudha. Nama dhiba jechuudha. Asirratti kanaaf hin galle sababa maaliidhaaf obboleettiin ishee kan qabamte. Haati koo achi rakkachaa jirti jetteetti obboleettiin koo rakkachaa jirti jetteetti garuu wanti hundumtiyyuu kanaa ol deemuu hin qabu. Obboleettiin koo yoo duutes aaduutu yoo baasanis baasanii akka barbaade haa ta'u. Kanaan olitti ani gatii baasuu hin danda'u. Maswaat isa jedhamu sana kaffaluu hin danda'u jetteetoo jirti jechuudha. Egaa ta'uyyuu malee haala jiruudhaanii anis bukkeen ta'a sifaanan ta'a jedheen isoo jira jechuudha. Naahinis gaalli qollee waan deebi'u fakkaatu jedhee jira. Egaa ubiyyeen akkanatti fakkaatutti waan manicha keessaa baates hin fakkaatu. Inni mucaan jechuudha shaanxaatti carqee naqee waan hundumayyuu sirreessee kottuun baanaa jechaaniitu kan ture. Ishiin immoo lakki na bira taatee akkati mana koo akkati jireenya koo naa sirreessitu hin barbaade malee akkati na fuutee deemtu hin barbaanne jechaadha kan ishiin turte jechuudha. Ani dhugaa dubartii cimtuudha. Isaan lamaan Haroota kanaa fi biyya kana nan ajaa'ibsiifadha jechuudha. Haalli isaan keessa jiranillee haala wal fakkaataadha jechuudha. Bichaa dhiphoo baay'eetu jira jechuudha. Wanti faafi sanas egaa isas argiteettu biyyeenis keessumaa walii galanii achumatti cufuu barbaadanii waan baay'ee siidhosse jetteenitu jirti wanta ta'eef jechuudha. Haatis abbaanis yeroo ishiin deessee dhufanii arganii galanii yeroo sana naahinis ala jira ture na araarsaa jennaan ishiin ubiyyeen diddee turte. Bichaa egaa abdiidhuma qabna dhugaa dubbachuu fi waaqayyo gargar isaan hin baasini innis fayyee gara gaa'ela isaatiitti akka yeroo simmeetii ta'anii miti akka bakkaanii qophaa koof danda'een jiraadha waan hundumaan iyyuu dhala koos nan guddifadha jedhanii miti isa dhugaan siniin jedhe haalonni amma jiran keessattuu biyya keenya Itoophiyaa keessatti wanti hundumti iyyuu in ulfaata. Haatiif abbaan iyyuu wal bira ta'anii ilmoo guddisuun yerootti ulfaatudha. Gargar ba'an immoo
baay'ee tokko nama gaddisiisa. Waaqayyo gooftaan tokko sanaa taasisu dhugaa ani beeku. Dhimma gaa'elaa kanarratti seexanni hoo jettee kaatee dhaloota karaa kanaan gaddisiistee buusisaa jirti. Guyyaa har'aallee jechuudha seenaa tokko dhaggeeffachaan ture beektu. Mucaa tokko ilma dhiiraatiin bajaajii tokko qaba gurguree jechuudha. Shaamarree yookiin immoo haadha mana isaa gara biyya Arabaa kanatti ergee ishiin dhuftee ji'a torbaatti isa gantee kan haadha isaatii waan hundumaa godhu bajaajii sanadhaan yeroo bajaajii sana hofaa turetti biddeena bitee gala jechuudha. Yeroo galu yeroo hojiidhaa galu sanarraatiin kan ka'e waan tokko wanti qabanii hin jiru jechuudha. Sana hundumayyuu jechuudha ishiin fudhattee ittiin birrichaan ishee ergee naa bitti oolu jedhee jechuudha. Abjuu horatee mucaan suni amma garuu gaafa ishiin biyya Arabaa seentee ji'a torbatti gantu lubbuu isaa of dabarse jechuudha. Hanga kanaatti jechuudha. Biyya lafaa kanarraa kan jiraattu yoo baay'ate waggaa 60 waggaa 70 yoo baay'ate 80 geessa jechuudha. Har'a garuu miti kichoota xixiqqootatu karaatti afaa jira. Keeyyadhu waan gaarii ol keeyyadhu galaa tokko siniin jechuun jaaladha. Kunis jira. Kanaafiyyuu isa gaa'ela namaa mana namaa dhala namaa waliin dha'u Waaqayyo gooftaan waliin isaa haa dha'u siniin jenna. Seexanni immoo aboodhaan kaateetti Waaqayyos aangoo isaatiin faana jira. Nuti garuu gara isaatti siquu qabna. Haalotaan susubamuu hin qabnu. Biyyeef naa immoo Waaqayyo gooftaa walitti sanaa deebisuu siniin jechuun jaaladha. Eebbifamaa anaaf immoo maatiin haa ta'u keessan ittuma fufaa siniin jechuun jaaladha. Gooftaan sinaa eebbisu. Shaalom.